Kam jirtan ilmaan Oromoo mara hunda keessaniif nagaan keenya lafuma jirraatii sinaa qaqqabu jennaa. Akkuma beekamu egaa suurri keenyis maaf hin argamu yoo nuun jettanii egaa numa beektu waan darbeerraatii quba qabdu jennee maa yaadna. Hayyee egaa ilmaan Oromoo bakkuma jirtan hundumaa warreen sooshaal miidiyaa kanarra jirtan hordofaa jirtanii warreen nu dhaggeeffattanii dhaamsa nuti har'a qabnu sirriitti otoo nu caqastanii waliif sheer otoo gootanii nutti tola. Garuu wanta hamtuu fi wanta gadhee keessa teenyeetidha yeroo amma kana ergaa isinii dabarsuu kan nuti barbaannu. Dhaamsi nuti amma isiniif qabnu keessa inni tokko adaraa keessan akkuma kanaan dura isinitti himamee waraanni bilisummaa Oromoo cina keessan akka jiru isinuu quba qabdan. Lola hamtuu kufee kuffisaa akka inni jiru isinuu quba qabdan. Lolli hamaan Oromiyaa guutuu irratti akka inni labsame waraana keessa akka nuti jirru quba qabdan. Ilmaan Oromoo garuu qarreef qeerroon Oromoo garuu ergaa keenya kanaan duraan dhageenye ta'ee otuma dhageessaniitu nu jalaa callisan ta'ee egaa nuti hin beeknu maaliif qe'eetti duutu maaliif manatti jalaa qabamtanii duutu kuni duguuggaa sanyii isin irratti raawwatamuuf dhufedha malee waraana bilisummaa Oromoo fixuu warra dhufe miti. Qeerroof qarree Oromoo isaan warra bor ol guddatan warra boru biyya jijjiiruu danda'an sana balleessuudhaafidha. Mootummaan hattuun mootummaan shiftaan kun humna qabdu gadi isinitti ergitee ganda keessatti milishaa wajjii walii taatee walii galtee kan isheen sinfitaa jirtu. Adaraa qarreef qeerroon umuriin keessan waggaa 10 12 16 hamma kana gidduuti ol jirtan hundi keessan adaraa keessan gara waraana bilisummaa Oromootti baqadhaa. Maaliif duutu du'a keessan yeroo dhageenyu nuti baay'ee gaddina hin boonya. Isaan unuun miti loluu kan dhufan isiniin balleessuu isiniin ajjeesuu waan dhufaniif maaliif qeeteessanii duutu. Kanaaf gara waraana bilisummaa Oromootti deebi'aa isiniin jenna. Haalli amma isin keessa jirtan quba qabna. Haalli nutis keessa jirrus quba qabna. Garuu isaan unuun miti kan lolaa jiran. Nuti immoo yeroo dhufnee isinirraatii qolachuudhaaf dhufnu baay'een keessan daa'ima uf jala naqxaniiti godaantu hin fiigdu hin baqattu garatti dhukaasuu hin qabnu. Nuti kan qabsoonee fi uummata kanaaf. Nuti kan bosona keessa jirru uummata Oromoodhaaf. Yeroo waraanni ka'ummoo yeroo isinirraatii ittisuudhaaf dhufnu garuu baay'een keessan daa'imman uf jala gootanii manguddoo uf jala gootanii fiigdu. Mee maal haa goonu? Mee akkamitti isinirraatu? Otoo isin jirtanii isiniin ajjeesaa isaan sanas rasaasa walitti roobsuun kun ni taatii. Kanaaf adaraa keessan maaloo warreen baqachaa jirtan taa'aa gadi ciisaa jennee kanaan dura isinitti himneerra. Akkamitti akka miliquu dandeessan lafa qabadhaa gadi jedhaa isiniin jenneerra. Nuti isinirraa qolachuudhaaf dhufna. Yeroo nuti isinirraa qolachuudhaaf dhufnu garuuti isin ilmaan keessan uf jala buustanii daa'ima uf jala buustanii. Daa'ima baattaniiti fiigdu. Fiigichaan rasaasa jalaa ba'uun hin danda'amu. Waan nuti isiniin jennu maaliif hin dhageessani? Warreen manguddoonis warreen ga'eessoonnis adaraa keessan kana nu hubadhaa isiniitiin jenna. Diinni silaa diinuma durumayyuu numa beektu akka inni isin ajjeesuuf isin balleessuuf mana isin irratti guggubuuf jireenya keessan balleessuuf Oromiyaa burjaa jessee qabeenya isin qabdan lukkuu taatu hanga sa'aa sangaatti hoolaa dabalatee hunduma haawotaa dhiigni jaalleewwanii yerootti dhangala'aa jirudha. Dhiigni ilmaan Oromoo yerootti dhangala'aa jiru kana keessa teenyeetidha kan sooshaal miidiyaatiin ammallee sagaleen nu dhaggeeffadhaa gurra nuuf kennaa jennee kan isinitti himaa jiru lola hamtuu keessa teenye. Maaloo hadaraa keessan ilmaan Oromoo bakka lolli jijjiiru hundumaatti bakka hin jirran jiru Oromiyaan amma dirree waraanaa taateetti isin ni beektu. Kanaatiif hadaraa ilmaan keessan fuutanii hin baqatiina. Tokko waan nama ajaa'ibu keessa horii fa'aa ooftanii deemtu eessa dhaqattu mee beeqee abbaa keessaniirra mee horii kana eessa dhaqattu? Rasaas akka kan robutti horii oofuun meeshaa mana keessaa fudhattanii deemuun mee eessa dhaqtu? Maaliif hin teessanii mana keessan adabattanii? Mana keessan keessaatii gadi ba'aatii balbala keessaniitiin garaadhaan lafa ciisaa isiniin jennee isinitti himneerra. Hanga dhukaasni sun darbutti. Adaraa keessan gufuu nutti hin ta'iina ilmaan Oromoo warreen akka kana gootan. Hin baqatiina lubbuudha dhugumadha isinitti murteessu garuu baqachuun fiiguun furmaata hin ta'u rasaasa jalaa isin hin baasu. Achuma ciisaa yoo duuti isinii dhufteetti achitti isinii hanqattu fiigdaniif waan gootan hin qabdan. Mudhii keessan jabeeffadhaa garaa keessan hidhadhaa. Ilmaan Tigraay koo waan akka kanaa ni beeku sirriitti dhagaa jala galaniitidha kan isaan ofirraatii diina isaanii qolatanii dabarsan.
amma waa'ee ilmaan Tigraay isinitti odeessu miti. Isinis ilmaan Oromoo kun hundi keessan bakka lolli gurguddaan amma deemamaa jiru kana keessatti naannoo kanarratti amma isin lafa qabattanii gadi jettanii uf bira dabarsuudha. Nuti isin bira jirra. Nuti isin irraatii qolachaa jirra. Isin irratti du'aa jirra. Isin immoo horii ooftanii daa'imman uf jala dhooftanii hin fiiginaa hin baqatiina. Inni kun dhaamsa keenya isa jabduudha. Kana ilmaan Oromoo hundi keessan quba qabaachuu qabdani. Warreen sooshaal miidiyaa kana hordofaa jirtan adaraa ilmaan Oromoo kanaadhaaf sheer godhaa akka inni wal ga'u taasisa. Neetwoorkiin bakka nuti jirru kana baay'ee hin jiru. Akka tasaa arganneetidha kanarratti fayyadamnee kan nuti ergaa kana isiniif dabarsuu barbaanne. Inni lammaffaa akkuma dura jalqaba seensa koorratti dubbadhetti adaraa qarreef qeerroon Oromoo maal taatanii kan qe'eetti duutan akka du'a saree. Maaliif harka laattu bira teessanii maaliif qe'ee teessu yeroo diinni qe'ee keetti meeshaa hidhatee hidhannoo guutuudhaan sitti dhufu maal hojjetta achiiti akka inni si ajjeesu beekta miti. Maaliif hin baqattu maaf jalaan daattu maaf hin dhuftu gara waraana bilisummaa Oromootti maaf hin baqattu wayin gara bosonaatti hin baqattu maaliif du'a saree duuta yaa qeerroo yaa qeerree. Mee amma torbeenuma kana gidduu kana keessatti guyyuma lamaan kana gidduutti meeqatu du'e. Godinaalee Oromiyaa yookaan zooniilee Oromiyaa kutaalee Oromiyaa meeqa keessaatii ni dhageenya. Jaalleewwan takka nuuf bilbilan nutti himu isin maal taatanii. Adaraaf qarreef qeerroon umuriin keessan ga'e teessanii afaan diinaa hin bu'iina. Ammas dhaamsa keenya nuti isiniidhaaf dhiiga keenya dhangalaasaa jirra. Nuti isiniin oolchachuudhaaf jecha ganamaaf galgala qabsaa'aa jirra. Maaloo adaraa yaa qarree nu dhagaa warri gurra qabdan kan bahaa kan dhiyaa kan gidduu galaa kan lixaa hundi keessan Oromoon hundinuu rakkoo dhufe kana ilmaan Oromoo irraa qolachuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo mudhiisa hidhateeti halkaniif guyyaa beela dheebuu otoo hin jedhin sinirraati lolaa jira kufee kuffisaa jira. Isin garuu qe'ee teessanii maaliif duutu? Maaliif qe'ee keessatti immoo teessanii warreen shamarran warreen qarreen maaliif gudeedamtu? Koottaa gara waraana bilisummaa Oromoo gara bosona Oromiyaatti baqadhaa isin cina jirra. Lafa nuti jirru jarruun dhuftu nuti garuu isinirraa qolachuudhaaf yeroo dhufnu isin garuu mana keessa faatteessu yeroo waraanni ka'u akkamitti mana keessa teessu boombiin tokko isinirratti darbatamuu danda'a. Meeshaaleen gurguddaan nu ka'u kun mana keessatti isin fixuu danda'a mana keessa hin taa'ina bahaa gadi. Manichi gubachuu wayya manichi baduu wayya malee isin du'uu hin qabdani bor manni ijaarama boru qabeenyi ni dhufa garuu lubbuu keessan boru fiduu hin dandeenyu. Nuti Oromiyaa kana dirree waraanaa goone boru eenyutti hafna. Isin dhagaachanni keenyi ilmaan Oromoo qarreef qeerroodha saba Oromooti kanaaf isin irratti qabsaa'aa jirra nuti nama aangoo barbaadu miti walabummaa bilisummaa Oromiyaadhaaf jechadha kan dhiiga keenya dhangalaasnu erga du'uun hin oolle garuuti kootta rasaasuma tokkollee dhukaasaatii du'a inni kun waan guddaadha. Ibidda keessa teenya isinitti dubbachaa jirra isiniif jennee isinitti dubbachaa jirra isiniif jenneetis qabsaa'aa jirra. Kanaaf adaraa keessan ilmaan Oromoo hundi keessan warri taatan bakka amma jirtanii bakka waraanni gaggeeffamaa jiru kana keessatti callistanii mana keessa hin taa'ina. Gadi ba'aatii bakkeedhaan naannoo isaa sanallee akkuma wayii tokkollee gadi ciisaa ofirra dabarsaa. Inni kana dhaamsi keenya. Inni lammaffaa kan nuti isinitti dhaammachuu barbaannu inni guddaa fi inni hangafti jennee yaannu diinni yeroo ammaa kana karaa adda addaa gara keessanitti yaa'aa jira. Fakkeenyaaf warreen liyyuu haayilii Amaaraa warreen jedhaman afaan warri hin beekne warri sagalee keessan illee warri qooqa afaan Oromoo dhaga'uu hin barbaanne jibban. Jiru Oromiyaa keessatti hamma yeroo har'aa kana keessatti gara namoota baay'eedha kan biratti booji'amee jiru. Waraana Eertiraa kan Sumaalee Boorana keessatti argitaniittu. Kanaatiif waan isin irratti duulame akka ilmaan Tigraay irratti duulame biyyoota ollaatii jalqabee hamma biyyoota warreen keessaa warreen Oromoo hin jaallanne jibban kanadha waan ta'eef namni isiniif hilu hin jiruuti mootummaan kun nu gargaara mootummaan kun nurra oola jettanii nu gargaara jettanii jaallattanii jalan taa'ina. Shaanee qallabaa turte maal qallabaa turte jedheeti biddaan si guba booda. Otoo ati waa tokko hin godhin otoo ati waa'ee hariiroo waa'ee waraana bilisummaa Oromoon beekin garuu beekta jedhamtee du'aa jirta waan ta'eef isa kanarraati lafuma jirtanii of eeggadhaa adaraa keessan gara waraana bilisummaa Oromootti baqadhaa gara quubsuma mooraa bilisummaa waraana bilisummaa Oromootti otoo baqattanii gaariidha isiniitiin jenna.
walumaa galatti egaa dhaamsa koo xumuruudhaaf hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessa akka diinni odeessitu miti, akka diinni asaastu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee gurguddaa galmeessaa jira. Isinis quba qabdu ni beektu. karaa adda addaa miidiyaa adda addaatiin siniif dabarsuudhaaf neetworkii waan hin jirreef rakkoowwan adda addaa waan jiruuf karaa sooshaal miidiyaa irraatiinis ta'e miidiyaawwan bakkee jiran irratti illee sinii dabarsuudhaaf hangoonuun wallaalchisee jira. Sababiin isaas immoo maaliifi neetworkiin hin jiru, karaa isiniif dabarsinu hin jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti sa'aatii amma irra jirurraa kana keessatti injifannoo gurguddaa kan inni galmeessaa jiru waan asiif asii miti. Uummanni Oromoo kanatti jabaachuu qaba. Uummanni Oromoo kana deeggaruu qaba. Uummanni Oromoo jajjabeessuu qaba waraanasaa. Waraanni kuni akka isarratti duulame balleessuudhaaf sila guyyaama tokko jala dhaabbachuu hin dandeenyu. Kadhannaan keessanii fi inni nu cina dhaabbattan inni nuti haqaaf jennee manaa baane Rabbiin keenya nu gargaaree yeroo kana ilmaan keenya obboloonni keenya kiristaanaas musliimaas du'aayii warri nu gootan warreen nuuf kadhattan nu cina dhaabbattanii injifannoo boonsaarra jirra. Waraanni mooraa isaatii cabsee har'a gara waraana bilisummaa Oromootti baqachaa jira. Mootummaa isa gargaaru, mootummaa isa nyaachisaa ture, isa qawwee isa hidhachiisaa ture, isa waan barbaade isaa fi godhu sana sirrii miti inni nama ajjeesaa jira, maal gochaa jira, akkana gochaa jira jedhee gara waraana bilisummaa Oromoo isa bosona galuu, isa nyaata hin qabne, isa dhugaatii hin qabne, isa kophee hin qabne, isa homa hin qabnetti baqachaa kan jiru har'a asiif as miti. Kanammoo nuti humna keenyaan godha miti. Du'aayii isin nuuf gootanii fi kadhannaa isin nuuf gootantu haqa Oromootu nu cina waan jiruudhaa fi injifannoo gurguddaan kun galmaa'aa jira. Kanaatiif iyyuu nuti amma inni guddaa waa'ee injifannoo boonsaarra akka jiru isiniyyuu quba qabdu jedheetiin amana. Kanaaf waa'ee injifannoo har'a odeessuu miti ganaadha. Injifannoon keenya garuu ilmaan Oromoo warreen du'aa jirtan, ilmaan Oromoo warreen qe'ee irratti boortamaa jirtan, warreen gudeedamaa jirtan diinni isiniif hin ciisuuti, diinni yoomiyyuu isinirraatii hin bu'uuti. Adaraa keessan gara quubsuma waraana bilisummaa Oromoo isin cina jirutti gara bosonaatti koottaa. Nuti dawoo isinii taana. Nuti isinirra gorraa, isinis nurra gortu. Kanaaf biyya keenya inuma bilisoomsanna waan ta'eef waraanni amma Oromiyaa guutuu irratti gaggeeffamaa jiru kuni hijibbaata gabrummaati. Yookaan dhumnee lafarraa banna yookaan immoo yerootti bilisoomnudha waan ta'eef dhiiraa dhalaan guddaaf xiqqaan daa'imma otoo hin jedhin lubbuun keessan akka du'u hin barbaannu nuti waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaatiif iyyuu warreen umuriin keessan armaan olitti tuqe kun hundi keessan jala teessanii akka hin duune nuti koottaatii qawwee dhadhaa lolaa isiniin jechaan jirru. Yoo garaan keessan sin lolchisiise lolaa ofirraa qolachuu barbaada. Garuu du'a saree mana keessa teessanii otoo dhimma tokko hojii tokko hin hojjetiin du'uun keessan gaarii miti. Erga du'uun hin oolle ilmaan Oromoodhaaf jettanii yoo duutan waan guddaadha waan ta'eef adaraa keessan qehee teessanii hin du'iina. Waraana kanammoo ijibbaatumadha. Amma dhumneeti inuma bilisoomna. Waraanni bilisummaa Oromoo hirreensaa guddaadha. Abdii sabaa qaba. Rakkoon tokkollee hin jiru. Qabsaan immoo yoomuu numa du'asi. Qabsoon immoo yoomuu ittuma fufa waan ta'eef kanaatiif goleewwan Oromoo hunduma kallattii arfaniin jirtan hundi keessaniyyuu waraana keessanitti boonu qabdanii waraana gara waraana keessanitti. Waraanni kun waraana uummata Oromooti waan ta'eef gara isaatti dhufuu qabdanii. Wanta isin barbaachisu hundumaa isiniif gochuun ni danda'ama. Adaraa qe'ee keessa teessanii du'a saree hin du'iina. Unuunis nu hin gaddisiisina isiniin jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajnaa. Dhaamsi keenya har'aa kanadha. Lolli ittuma fufeeti jira. Jaalleewwan kunoo dirree qabsoorraati, dirree waraanaa keessaati diina kuffisaa kufaa jiranii. Injifannoon uummata Oromoof ni ta'a. Nu cinas dhaabbadhaa. Warreen sooshaal miidiyaa kana ilaalaa jirtan, hordofaa jirtan waliif sheer godhaa. Amma nuu danda'ameef injifannoo nuti irra jirru hundumasaa karaa danda'amaa ta'eetiin akkasin bira ga'u ni goona.